ولا لنوتي كولفي بيتم بيتكم سنفوري الشمار كفوني لمن رمو كبجمو جولي سبب ودن نجينيكو كان كبجا كان جالا بك سنجرتنتي كتشجر اسم براكو أين قلت قلنا ربنا جو هذا فيديو على كبدي سيد أتجرم فيديو كمالك هذا ولما كان داورتا وزو فيديو كي أتنسرين درا دانس سنيف كب جولن تيك توكي فيديو كجواب بردن وده challenge قلت تدوك أفان كي سنرا توندا challenge قدا نا أفان لقاتين challenge قلتون هندن دامو ولي أورومو باچ أورومو ولا أورومو وده كنا رات challenge قلتن سنيفيس Arthromotivis wahun datus budina ta jechuudha warri arthromorat challenge ngol kama alagaan hawwaje jettan viidiyoo akkanaatu sin eeggata viidiyoon kun baroota sin ifatu kun Galatoomaa sin jecha ijoolleen hedduu subscribe naaf godhaan jajjabeessaa jirtanii maqaa uummata Oromooti galatoomaa isin jechuu barbaada ammas haamileen keessan nu cinaa jiraachuu qaba amma akkuma beektanii interviewdhaaf namoota muraasa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira namoota kanneen keessaa tokko lama jedhee dabareedhaan kan interview godhu ta'a mee jalqabuma amma kan irraa eegalu obbo Cafferaams irraa eegala obbo Cafferaams Yes. meeqa ijoollee magaalaa gaafiif deebii keenyaatti adeemnu hariiroon obbo Jawaariif hangaasaa maal jettee yaaddaati Jawar hanga biyya alaa kana ture gurbaa sana guwar kini baqat. Ha? Yes. Dututti me? Anaatim. Isa bika. Gurbaa na birraa eegi wallahi anaatim. Wada Caffe Jawar waa kana si dhagawee akkamiin si dhagawee? Jawar waan biraan dhagawu waan kana garuu akka gaadde. Dubbiin ta'e takka jedhu yoo si arge maal jedhaan isaan? Caffee tara gurbaa sun dhufee diin baqadhee. Abboona kubalchiisaa jirta. Caffee ana gurbaa sun dhufee diin baqadhee. Abboona beelii kijibaarta. Kun dhugaa wallahi soomanaan qaba kijibu. Soomanaan qabaan kijibu. Obbo Cafferaams hedduu tokko galatoomi sin jecha daawwattoota keenya ammas nama biraa keessumaa biraa qabannee isin dhiyaannee jirra. Obbo Haayiloonis ni jiranii. Obbo Tanakkaanis ni jiranii. Hedduu qabna obbo tokko maqaan isaaniillee yeroo dhiyootti maqaa moggaasa haaraa moggaafamne moggaasa haaraa online irraa akka argatan yeroo dhiyootti abdiin qaba so kanumaaf amma isaanis interview waan gochuuf garas deemutti ammas na duukaa bu'aan affarrakooti ولا لنوتي كولفي بيتم بيتكم سنفوري Obbo Ngasa harfi tolchi Polisi Oromona kana polisi wayane na nabde. Polisi Oromona polisi wayane na nabde. Oh Obbo Ngasa harfi tolchi sirriitti maqaa dhee tolchi ukaas keessa areesi baasan Wayane na nabde. Obbo Bantii Itoophiyaa maaf diiguu isin barbaachisa Itoophiyaa dhiisii Oromiyaa iyyuu diigaa jirraan bara. sababni kana gochuu dandeettanii maali sammuu keessan keessa maaltu jira Furrii malee waan inni tokko hin jiru. Obbo Ngasa gara keessanitti deebi'ee jira waa'ee seenaa aanolee kana maal jettu isin Seenaan aanolee kijibu hayyo Obbo Ngasa maaltu fala jetture diigamu qabdi. hayyo Obbo Haayiluu gamba keessanitti deebi'ee jira waa'ee ce'umsaa kana maal jettu isin Yaada tokko mootummaan ce'umsaa ijaaramuu qaba. Dr. Abiyyo Mootummaa seeraan alaatiif fulbaana 30 booda. hayye Obbo Haayiluu waa'ee ida'amuu kana isin maal jettu Ida'amuun Oromummaa balleessa. Obbo Haayiluu rakkoo mata Dirredawaa kana akkamiin ilaaltu Amaarri Oromoo ajjeesaa jira Dirredawaa keessa. hayye Obbo Haayiluu taatee Dirredawaa ta'e kana information eessaa argattan Keessaan information argadhe odeeffannoo keessaa argadhe. hayye Obbo Ngasa amma isinitti deebi'a mi'a muummichi ministeeraa maal godhaa jira jettanii yaaddu isin Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Oromoo caccabsaa jira. لا شك فيه لا شك فيه تكما شكني زنجاور عربኛ ተከተካ ከሳን ይስኒቡሳ لا شك አቁራዊ ሁዴላ ትክ ግማታ እንዳንቻረ ሞላጫ ነኝ ምንም የምሰማው ፓርት ሂጂባ ولا لنوتي كولفي بيتم بيتكم سنفوري